Nabarsisi, nabarsisi, nabarsisi Muftako nabarsisi Nabarsisi, nabarsisi, nabarsisi Wakako nabarsisi Ichinan faya, ichinan jabada Akuma Nicodemus Makaba Kanalma Kanafuro Kundo Wagi Toko Amen Kabajam Tota Aboniko Kabajamo Malaka Meret Komos Abba Sanoda Rogaya Bulcha Kawala Alamgana Yesus Kabajamo Abba Kenya Abba Waldakeda Persisa Gita Mesai Persisur Wangela Undum Tekesan Kejajitoni Baka kanat Walit Kabamtani Irojana Tama kanat Wakiyon Nagawudaf Adunya Ra Faamtani Mana Wakiyo Kisati Walit Kabamtan Obbolon Nilira Akasumal Syamaran Maka Wakiyo Subudatin Akamultani Akam Durto Akam Durtani Amin Wakayo Nampang Kenya Wakayo Goftan Kenya Jalal Sabudalan Difama Sabudalan Undumada Verse Yerokan Awan Gaid Makanisa Kanul Fatafi Kangalatu Ganupato Ati Kenya Udukoletin Durbi Mariam Arar Sumanishe Sugneshe Yerohunduma Wajininato Keragamonde Gulkurloni Abode Toloni Kadana Nisani Unduma Kenya Noagarga Egan Dagika Murasaf Dubisa Gile Wakeyo Wali Wajinin Barana Wakeyo Nakanu Garsisu Akanu Gorsu Fedafi Jalala Wake Kenya Nofato Wangela Yohanes Bogorna Kudan Lakosa Kudatokora Kanjiru Kasuhan Dakika Murasaf Wakiyo Wajinin Wakiyo Wajinin Turra Indemono Bersisa Lakosa Kudan Rati Tikse Garin Hanada Isa Jadun Walin Baran Meja Namun Tikse Tikse Garin Jadun Hanada Tikse Garin Ana Isa Jadun Kanan Dakika Murasaf Walin Baran Egan Kutakan Ranti Gofta Kenya Faisa Kenya Yesus Kristus Sagale Kanan Bate Sagale Kuni Yokan Kutan Wangela Kun Guya Ra Kanitilan Lamuna Akabana Manta Orthodox Nawahirut Nonawi Jedamu Guyawi Kamuna Nonawi Jechun
afaan Gi'iziitiin afaan Amaariffaatiin irreenya isa jedhudha. Afaan Oromiffaatti yoo deebifne immoo tiksee jechuudha. Tiksee gaariin hanaadha jedhee immoo kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Maaliif kana jedhee jennee kutaa kana yoo ilaalle tiksee gaarii kan hin taane bara Kiristoos biyya lafaatti dhufu namoonni baay'een raajonni sobduun hedduun ka'anii ummata Waaqayyoo gara Waaqayyootti geggeessuu osoo hin ta'in ilaalcha fi fedhii isaanii biyya lafaa ummata qabatanii kan ittiin raawwataa turan waan ta'aniif akkasumas immoo Kiristoos isa dhugaa warri hin taane ilaalcha sobaatiin warri deddeebi'aa turan waan jiraniif tiksee gaariin ummata isaatiif ummata biyya lafaa hundumaaf Waaqayyoon qofa akka ta'e akka akeekkataniif akka sarraan fagaanneef akka isa wajjin oolaniif akka isa wajjin bulaniif maalummaa isaa kana dursa jalqabee itti himaa barsiisaa biyya lafaarra deddeebi'eera. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Hubadhaa laalaa. Tiksee gaarii nanaadhaa. Daandiin inni dhugaa hanaadhaa. Jireenya hanaadhaa. Nyaata inni dhugaa hanaadhaa. Anaadha kan jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wantoota hedduu irratti dubbateera. Tiksee gaariin jedhamee guyyaa har'aa kanatti kan moggaafameef dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaloonni isaa biyya lafaatti gadi dhufee warreen tiksee dhabanii bakka hin taane hoolan, bakka beela'an, bakka dheebotan, ijoolleen namaa lubbuudhaan, fooniin, barbaraan dheebotaa kan turan, beela'aa kan turan, hooladhaan fakkeessee ijoollee addaa hundumaa tiksee dhabaniif dhufuu isaa yommuu ragaa ba'uudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Tiksee gaariin hoolaa isaa isa bade jedhee inni isa hundi keenya baadiyyaatti dhalannee guddanne tikseen horiin hin eegu, hoolonni hin eegu. Kallattii kamiinuu yoo jalaa badan isaan jiran dhiisee ishii baddu barbaadu tikseen dhiisu hin jiru. Har'as baadiyyaatti yaada keenya hin deebinee yoo ilaalle tikseen hoolaa isaa ilmooleen tokko yoo jalaa badde, ilmooleen tokko yoo jalaa godaante, yoo sardiinni jalaa nyaate, yoo horii namaa wajjiniin walitti makamtee karaa wallaaltee jalaa deemte dhama'eetu nan nyaadha nan dhugan jedhu halkanii guyyaa barbaade. Kallattii hedduutiin aga argatutti hin barbaade. Kanaaf wangeela Luqaas boqonnaa 15 irratti yoo ilaaltanii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti gadi dhufee warri qaraacota yookaan maallaqa sassaabduu warra Yihuudootaa hedduun isaanii tiksee gaarii waan ta'eef gara isaatti dhiyaatanii isa yogguu dhaga'an warreen cubbuudhaan baroota hedduu cubbuu keessa turanis ba'aa cubbuu keenyaa nurraa kaasaa tiksee gaariin kunoo amma nuu dhufeera. Warreen isa dura dhufan warreen dabarsanii nu laatanidha. Warreen isa dura dhufan yoo bineensa dhufe, yoo barri hamaan dhufe, yoo barri gidiraa dhufe nu gatanii of baasuudhaaf warreen fiigan turanii. Tikseen gaariin garuu inni kuni arganneerra.
kunoo nu dhufeera. Kanumaafuu tiksee gaarii kanatti dhiyaannee sagalee isaa dhaga'uu qabna. Yoo isa dhageenye hin boqanna, yoo isa dhageenye haara galfanna, ammeenya biyya lafaa kanarraa hin deebina jedhaniitu tiksee gaarii ta'ee Waaqa samiirraa gabbu'e. Ilma durbee Maariyaam biyya lafaa kanarratti deddeebi'ee barsiisaa kan jiru dhaga'anii arganii gara isaatti dhiyaatanii wangeela isarraa barachuu, dubbii sagalee isaatii isarraa dhagahuudhaaf miilla isaa jala taa'anii. Yeroo kanatti Fariisonni walitti qabamanii innoo warra cubbamootaa wajjiniin nyaata, isa wajjiniin oolaa, isa wajjiniin bulaa. Ilma Waaqayyooti ani akkamiin nuun jedha? Waaqayyo irraan dhufee Waaqadhaani Waaqa ta'een dhaladhe maaliif nuun jedha jedhaniitu Kiristoos irratti guungumuu jalqabanii. Eenyu irratti? Kiristoos irratti guungumuu jalqaban. Kiristoos irratti yommuu guunguman yaada laphee isaanii beekee baree yommuu kanatti akkana jedheen maaliif guungumtu jedheen. Maaliif maal taatu? Maaliif guungumtu? Walii keessanii maaliif dhoksaatti haasoftu? Haasan keessan dhoksaadhammaa ta'e wanta yaaddan ifa baasaa dubbadhaa. Yaada laphee keessanii jedheetu jarri sunis akka jalaan banne waan barbaaduuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya tokko kaasee barsiisuu jalqabeera. Fakkeenyichi akkas jedha. Namni tokko jira, innis hoolota 100 qaba. Hoolota 100 qabu sana keessaa hoolan isheen tokkittiin jalaa baddee jedhe. Hoolan isheen tokkittiin maal taate? Jalaa baddee. Hoolaa tokkittii badde sana barbaachaaf jecha hanga ishee argatutti dhama'ee gatii guddaa baasee bokkaadhaan reebamee gufuun rukutee dukkanni itti ulfaatee hoolaa tokkittii badde sana argachuudhaaf hedduu dhama'ee. Kanaaf isin keessaa namni hoolan jalaa baddee osoo hin argatin, osoo bakka ishiin itti deemte, bakka ishiin itti kufte osoo hin beekin namni bulu hoolu jira jedhee gaafii gaafate. Jarris afaan qabatanii waan dubbatan dhaban. Fakkeenyi kun maali yoo jennee hoolonni 99 jedhaman hoolan tokkittiin jedhamte ishee kam yoo jenne hoolan tokkittiin uumama hundumaa keessa bifa Waaqayyoo kan qabu, amala Waaqayyoo kan qabu, Waaqayyoon bifa isaatiin fakkeenya isaatiin kan uume, amala isaa akkeenya isaa kan kenneef mucaa namaa Addaami hoolan tokkittiin sun. 99 kan jedhaman Daabiloosii fi nagada isaati. Warreen isa fakkaatan isaan hundumaa kan Addaamin dogoggorsiise, kan mana Waaqayyoo keessaa baase, kan Waaqayyoon dagachiise, in caala jedhee wanta itti agarsiise, wanta hin caalleefin kan kufe Addaami hoolaa tokkittiitu na jalaa badeedhe Waaqayyoon. Hubadhaa laala. Hoolaa tokkittiitu na jalaa badee. Isheen immoo argachuun qabaa. Baduu nama tokkootiif, baduu lubbuu tokkootiif Waaqayyoon akkamitti akka yaadu hubachuun nu barbaachisa. Namoonni baay'een hiriiraan mana Waaqayyoo keessa yommuu ba'an namoota baay'eetti dhaga'ama. Baay'eetti hin fakkaatu. Lubbuun isaanii yommuu darbu waan hin taaneef dabarfamanii yommuu kennaman, cubbuun addunyaa kanaa yommuu isaan bitu Waaqayyo irraa fagaatanii ilaalcha biyya lafaa kana keessa yogguu jiraatan xiqqoodha. Maal qabdi kun? Waaqayyoon lubbuu tokkoof
gatii guddaa kaffala. Argineerra dubartittii Shamaayewaa jedhamtu suni lubbuu tokkittii baattee jirti. Guyyaa saafaa sa'aatii 6 irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos lubbuu tokkittii sana barbaaduuf jecha aduun na guban jenne, bishaanan dheebodhan jenne, narrakkadhaa hin jenne, ishee barbaaduuf jecha lagallee bu'ee barsiisee karaatti deebisee jireenya bishaan jireenyaa obaasee ubboo ishiin baattu okkotee ishiin baattu darbattee bishaan isa caalu waraabbattee Kiristoos wajjiniin jireenya bara baraa argattee akka jiraattu taasiseera gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Galanni guddaan gooftaa kanaaf haa ta'u. Namni tokko isa gaddisiisa. Kanaaf warreen fedhii isaaniitiin warreen ilaalcha isaaniitiin ergamoota qulqulloota irraa hadda bahanii warreen kufan, warreen badan, warreen daandii biraa qabatan, warreen of tuultota ta'an ergamoota kufan sanii dhiisee badheetti isaan gatee hoolaa tokkittii dogoggortee si'oolii keessa galtee beela'uudhaan dheebochuudhaan balleessara jedhee hoolaan tokkichi dhiiga isaa facaasuudhaan aarsaa dhiyeessuudhaan waadaa Waaqayyo galeef guyyaa 5 fi walakkaa dhuguma se'ee gaafa guyyaa 6 guutu gaafa guyyaa 7 guutu maaloo guyyaa noo darbe na dagattee na irraanfattee jechuudhaan dhiiga isaa aarsaa godhee addaam dhiyeessaa ture sana Waaqayyoon imimmaan isaa ilaalee waadaa galeef sana ilaalee tiksee gaarii ta'ee fi biyya lafaatti gadi dhufee oolaa badde sana barbaaduudhaaf gadi dhufee maaltu balleesse oolaa sana hoo jennee Waaqayyoon dhaga'uu dadhabee daabiloosii waan dhaga'eef Waaqayyoof bitamuu dhiisee ilaalcha biyya lafaatiif waan bitameef isa caaluun argadha jedhee isa caalu waan dhabeef wajjin hin jirtu waaqan ta'a jedhee nama ta'uu dadhabe eenyuun ta'a jedhee waaqa ta'uu barbaade garuu nama ta'uu dadhabe Waaqayyo kana keessaa nu haa oolchu wanta nuuf hin malle akka nawwine Waaqayyo nu haa gargaaru. Arras biyya lafaa kana ilaalaa namni namummaa isaatiin yoo jiraate nama ta'ee yoo jiraate kan namummaa caalu hin jiru hin jiraatu kan namummaa caalu hin jiru nama taanee jiraachuun wanta namummaaf guutamuu qabu guuttannee Waaqayyo wajjin jiraachuu kan caalu gonkumaan jiru. Addaamin ilaalaa nama ta'ee jiraachuu osoo qabu waaqa ta'een jiraadha jedhee daabiloosiin yommuu dhaga'utti namummaallee dhabe. Namummaallee dhabe ilaalaa. Arras namoonni baay'een qarshii biyya lafaa laalanii, aangoo biyya lafaa laalanii, fedhii biyya lafaa laalanii nama ta'anii jiraachuu dhiisanii namummaa isaanii ilaalcha biyya lafaatiin geeddaranii jijjiiranii namummaa isaanii qarshiidhaan namummaa isaanii sobaan aangoodhaan fedhii foonitiin jijjiiranii namoonni baay'een sadarkaa namummaarraa gadi bu'anii wanta namummaadhaa olii arganna jedhanii yommuu tattaafatan namummaallee dhabanii yommuu jiraatan argina. Kanaaf Waaqayyoon kan nu barbaade tiksee gaariin isa bade sana isa jannataa ba'e sana isa mana Waaqayyoo irraa hari'atame sana isa daabiloosiif bitamee wanjoo daabiloos baatee garbicha daabiloos garbitti daabiloos taappellaa jedhu maqaa jedhu xalaa jedhu ofirratti baatee ofirratti mallatteessee jiraataa kan ture sana barbaadee kan argachuu danda'e tokkoyyuu hin turre. Barbaadee gannata ba'e sanatti deebisuu kan danda'e tokkollee hin ture. Barbaadee dhama'ee kan argachuu danda'e tokkoyyuu hin turre. Raajonni hedduun, abboonni hedduun, toloonni hedduun, qulqulloonni hedduun,
برسنا تورن أبو أدم سددر برا يوكل كلاو اللي باتم وجي غاري هجتنين فلواك أيو درات أبتشو كندندان كنك موسى كنك يعقوب كنك أبراهام كنك إسحاق كنك كلو تراجوتا كنك إلياس هدو نشاني أرسا إنساني أولا بدكنا بربادني نمكو فكنا كاسني كبجة ساجل كبات ديبسون دندي هندي شاني أبدي قدالن تكسي غاري هيك تورن هندي شاني أبدي قدالن تكسي غاري كنتي واقعيون هيك تورن علمها على كين يدور بماريام هبدي لن هيك تورن وبدا لا إيش هيك تورن تكسي غاري يهونو دفو باته الرسول تنكبمنو أدد بتنوبنا تكشي غارين يوم نسات ولتنو قبو باته الرسي دابلوسين كم فكاتن أكنو تبتنوم أكما نساتي بانو الرباط مئفتني الأدي بتني الربساني وهنغاري فكاتني من نساتي أكبانو جالل واقعي راكفغانو أمنتا شيدوغا كغدي لكزنو داندي شيدوغا أكدي سنبانو كانو تاسسو بربادن هدو تجرو غارو تكسي غاري نو تكسي منساتي سنباني كنو رفون درسا جرر غلن گندان وقتا كنا باتو تكسي غاري نرزو تكسي وبدا لالا هدو نشاني أرسالي اسن هدو نشاني غتي گندا باسن هدو نشاني هولو تساني قلن هدو نشاني سنگا ساني فريدا ساني آرسا قوت آرسا كسيت ديات واقع يوم دي ساتورن غرو هولا بدي سنة برباداني أرغچون دني نما بدين سكي سادي بسون دني أرغتني وانجيل لوكاس بقولنا كنن لكوفسا دكتمشن الراكاستني ودبفتني نما توقتو غاف توقو يروشالم هيرا غير ياريكو تغدبو ufdeeme ياريكو كنجرنت بكا كبن نجره بكا ulfin نجره بكا واقعيتي واقفمني بكا سلولا كيس جرتو سلولا غديهانا سلولا غديبوا بكا غديجتت يروشالم شي والكادرا يروشالم شي كبجه قبدورا يروشالم شي ulfina برابرا نما كنتورا غديبو ايجه غدي مالته واقعي غدي نموسين جالر رواقعي غدي نموسين امنتار رواقعي غدي نموسين نگين رواقعي غدي نموسين توكما كين رواقعي غدي نموسين واقعي واجبس غديبو وران واولج اول اكبام اول اكغدن ادو غاري اكگين وانت غاري تكديم اينو اگرغار واقعي نو اگرغار وبدا لالا غديبو ايجه غدي يموتي نمن أرجعني يومو كنا وانتن نباتي ديمو قبيل نباتي ديمو فاين نفتي ديمو الرابع فتني ورسامتوني ريبني چچبسني الرجتني إيجا وجنين چاكا كيست بوسونا كيست خرارت گتني برادر بني يومو كنا لومني تقولو في لومني بركاكم وفابر موسى ليوابين تقولوا في إن أرجعني إلا لني برادر بني جا مالتاني برادر بني ديمن تكشيتاني هولا أكستي سنة نما أكستي سنة خاسون دندية يومو كنا برادر بني ديمن بودا كيسا نمل سامراوي تيتو وراي دوتا برات تفتما كنتي وراي دوتين ilaalcha gadi aanaa kan qabu tokko dhufeetu fagootti argee arree yaabbatee deemaa arree yaabbachuun isaa nama nagaa ta'uu nama nageenyaa ta'uu lolaaf kan hin deemne waraanaaf kan hin deemne ta'uu isaa kan mul'isuudha argeetu arree isaa mukatti hidhateetu dhaqee nama akkasitti kufe sana ol kaasee jedha maal godhe ol kaasee إيجا سرّادك سنة قفامتي أركساتين أمتي كاسة
harreesaa yaabbachishee bakka boqotutti geesseedha. Ilaala bakka boqotutti geessetu nama adaraa tokkotti kenne bakka mana boqonnaa namni itti wal'aanamuu sana geessee adaraatti kenne namachi keessa jirutti. Ilaa tiksi eegi nyaadhuuf obaasiif uffisi yoo kan hundumaa goote gaafan lammaffaa dhufu anuu siin kaffalaa jedheenii biraa deeme. Inni kufe sun Addaamidha. Inni reebame sun, inni uffanni isaa irraa baafame dhiigaan makame sun Addaamidha. Inni ol kaase sun immoo dagguu Saamraawii kan jedhamu, nama Saamraawii isa bayeessa kan jedhamu sun gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Warreen bira darban jedhamu sirna baraka kumoofaa turan, aarsaa baraka kumoofaa turan, Leewwichis lubichis sirna bara sana turaniin ol kan nu kaase bakka boqonnaa qabdutti mana amantaatti kan nu deebise qooqa keenyan akka baran akka faarfan akka waaqessinu kan nu taase warreen nu bira darban osoo hin ta'in waaqa keenya qofaadha. Galata galchaa gooftaa kana gara isaatti kan nu deebise, gara isaatti kan nu deebise, jireenya kan nu kenne. Kaleessa namoonni baay'een ilaalcha adda addaatiin nu bira darbanii dhagaa jirtu ilaalcha garaa garaatiin nu bira darbanii akka waan biraatti nu laalanii nu bira darbanii qooqa keenya bira darbanii haala kanaan mana Waaqayyoo keessatti akka tajaajilluuf akka hin taane akka hin dandeenyellee namoonni baay'een nu bira darbanii aangoo kan qaban tiksummaa kan qaban hedduun nu bira darbaniiru. Har'a garuu Waaqayyoon ofuma isaatii walitti nu qabee mana isaa keessatti koottaa ijoollee koo aara galfadhaa nuun jedhee tiksee gaariitu nu sassaabe malee namaan walitti hin qabamne nuti. Galata galchaa gooftaa kana tiksee gaarii nu sassaabe, tiksee gaarii kan isaa nu taasifate. Kanaafuu tiksee gaarii nanaadhaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Jireenya hanaadhaa nuun jedhe, nageenya hanaadhaa nuun jedhe, karaan dhugaa sanaadhaa nuun jedhe. Isaan adda karaan hin jiru, isaan adda dhugaan hin jiru, isaan adda jireenyi hin jiru. Hin jiraa? Hin jiru. Waaqayyoon addaa jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf isa kufe sana kaasee bakka boqonnaatti akkuma deebise, isa barbaadee akkuma argate samiirraa gadi bu'uun isaa, foon durbee uffatee nama ta'ee dhalachuun isaa bashannanaaf sinitti hin fakkaatin. Akkasii kaanee Ameerikaa deemnu, Dubaay deemnu, baadiyyaatti gabbaanee qilleensa haaraa fudhannee akka bashannannu akkasii miti dhufaatin isaa. Inni kan dhufe salphateen nu dhufe. Yoo dhalatullee wanna uffatu dhabe. Horiitu walitti qabamanii gola loonii keessatti bakka inni ciisee jirutti uffata hin qabu waan ta'eef haati keenya qulqulleettiin durbee Maariyaam deessee waan itti uffistullee dhabdee yommuu isheen dhiphattutti harreen, saani, sangaani, hoolonni walitti qabamanii hafuura isaanii akka too'u taasisan. Hafuura isaanii baasuudhaan hafuuratti baasanii akka too'u taasisan. Bakki illee dhabamee bakki itti dhalatu keessummaan biyya sana guutee waan jiruuf keessummaan Kiristoosin hin simanne har'as wantoonni hedduun biyya kana keessa guutee jira. Addunyaa kana keessa guutee jira. Waaqa ishee kan hin simanne akka hin simanne kan godhu, gooftaa ishee akka hin simanne kan taasisu, fayyisaa ishee akka hin simanne laphee isaanii namoonni akka hin simanne keessummaan taasisu hedduutu jira. Keessummaa namaa miti kun, keessummaa cubbuu. Wanti nuuf hin malle hundumti keessummaan. Wanni keessummaa nutti ta'u hedduutu jira. Ingidaa yoo humniyoon ibbin nagare. Wanni keessummaa nutti ta'u sana of keessaa baafnee Kiristoosin keessummeessinee jaalala isaa keessummeessinee nageenya isaa keessummeessinee isanni nuu kenne keessummeessinee kabajaan jaalalaan akka wajjin jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Keessummoonni guutanii Beetleheemin guutanii hundumti isaanii bakka hin qabnu
eessatti deessi jedhaniitu haadha keenya durbee Maariyaamiif illee bakka dhaban. Arras namoonni baay'een durbee Maariyaam bakka hin qaban. Qulqulleettiidhaaf bakka hin qaban. Ergamootaaf bakka hin qaban. Tolootaaf bakka hin qaban. Raajotaaf bakka hin qaban. Fannoodhaaf bakka hin qaban. Jaalalaaf bakka hin qaban. Nageenyaaf bakka hin qaban. Lapheen isaanii wanta biraatiin kan guutame. Ilaalchi biyya lafaa kun kan isaan hidhe daandii Waaqayyoo irraa kan isaan dabse namoonni hedduun jiru. Waaqayyoon nuuf haa sirreessu. Gara gaariitti nuuf haa deebisu. Kanaaf tiksee gaarii samiirraa gadi bu'e. Yohaannis akkana jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:9 irratti ifti dhugaan saba hundumaafuu ifu gara biyya lafaatti dhufa ture. Dhufaatiin Kiristoos durbee Maariyaam irraa dhalachuun qofa booda miti. Sana duras dhufaa ture. Waaqummaa isaatiin hunda dura kan ture. Samii kanaaf lafa kanaaf uumamoota hundumaa dura Waaqni Abbaa ilmi Hafuura Qulqulluun Sillaaseen tokkummaaf sadummaan Waaqa kan ture biyya lafaa kana inni biyya lafaa kanatti kan gadi dhufe sana duras kan turedha. Inni kan dhufe hundumaafuu hifuudhaaf jedhe. Hundumaafuu dukkana keessaa baasee jireenya ifaa, jaalala ifaa, nageenya kennuudhaaf uummanni dukkana keessa naanna'aa ture. Deddeebi'aa ture. Jiraachaa ture. Ifa dhugaa akka argatuuf inni dhufe inni durbee Maariyaam irraa dhalate. Waan dhufeef namoonni biyya lafaa kuni hojiin isaanii hojii dukkanaa waan ta'eef, hojii cubbuu waan ta'eef, hojii sobaa waan ta'eef, hojii ammeenyaa waan ta'eef isa dhufe sana simachuu dadhabanii. Ragaa jirtu isa dhufe sana maal ta'uu dadhabanii? Simachuu dadhabanii. Fudhachuu sodaatan. Hin fudhannu jedhani. Warra fudhataniif, warra simataniif, warra maqaa isaatiin jiraataniif, warra maqaa isaatiin cuuphamaniif mucummaa Sillaasee guyyaa 40ffaatti, guyyaa 80ffaatti warreen fudhatanii itti jiraataniif inni dhugumatti aangoo mucummaa isaanii kenneera. Galata galchaa gooftaa kana. Aangoo mucummaa isaanii kenneera. Kanaafuu kana booda eenyumtu isaan irraa fudhatu. Aangoo mucummaa hundumaaf kenname. Gurraachafis, adiidhaafis, kan qabuufis, hiyyeessaafis, beekadhaafis, wallaaladhaafis aangoo mucummaa nuu kenname kanatti fayyadamne yeroo hundumaa Waaqa nu barbaada dhufe, tiksee gaarii barbaadee nu argate, ijoollee isaa nu taasifate, gola isaatti nu deeffate, mana isaatti nu naqate, yeroo hundumaa otoo sarraan fagaatiin isa kan nama biraatiif, isa warra biraatiif, isa qooqa biraatiif, ilaalcha biraatiif dabarsinee kennine harka keenya marannee mana keenyatti gallee taa'uu osoo hin ta'in yeroo hundumaa isa wajjiniin jiraannee tiksee gaarii keenyan eeggamnee ergamoota isaatiin, qulqulloota isaatiin, kadhannaa isaaniitiin tifkamnee mootummaa isaa dhaallee isa wajjiniin jiraannee yeroo hundumaa gammadoota akka taanu Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Tiksee gaariin barbaadee nu argate. Ammas hoolonni hedduun yaa'ii guddaa kanarraa hafaniiru. Ammas hoolonni hedduun sababa adda addaa kaasuudhaan margi iddoo biraa jira jedhanii haala kan laalan hedduutu jiru. Dargaggoonni hedduun wangeelli iddoo biraa jira jedhanii itti fakkaate, faaruun iddoo biraa akka jiru itti fakkaate, nageenyi iddoo biraa akka jiru itti fakkaate, amantaan keenya kan biraatti fakkaate warri itti fakkeessanii dargaggoota hedduu mana amantaa keessaa dhabamsiisan hedduutu jiru. Arras wanta xiyyeeffachuu qabnu dhumarratti ergaan isinii dhaamuu qabnu hoolota ba'aan waltaanee deebisuun barbaachisaadha. Tikseen gaariin kan jiru asii, wangeelli dhugaa kan jiru asii. Manni amantaa kun eessayyuu kaabayis, kibbaayis, bahaayis, lixaayis kan dhufte osoo hin ta'in tikseen gaariin keenya kan dhufe samiirraayi. Eessarraayi? Kan walitti nu qabe warra bittinnaa'an,
warra faffaca'an warra addaan bittinnaa'an tikseen gaariin walitti nu qabee kaabaa dhufe hin dhufe kaabaan dhumne kibbaan dhumne bahaan dhumne lixaan dhumne lafa kanarraa miti tikseen gaariin keenya kan dhufe samiirraa kan gabbu'e galata galchaa gooftaa kana samiirraa dhufe tiksee samiirraa dhufe dhiifne raajota sobduu ilaalchota sobaa biyya lafaa kana keessa jiran isaan duukaa warreen bu'an warreen deeman warreen fagaatan warreen addunyaan fudhatu warreen fedhiin foonii ilaalchi biyya lafaa isaan xalafee fudhatee isaan deeffannee galma kana qofa miti bakka adda addatti baanee wangeela keenya babal'ifnee tiksee gaarii qabnu waaqa keenyatti kooluu gallee isa wajjiniin akka jiraannu waaqni abbaa waaqni ilmaa waaqni hafuura qulqulluu sillaaseen hunduma keenya nu gargaaru kadhannaan haadha keenya durbee maariyaam eegumsa ergamootaa kadhannaan abboota tolootaa hunda keenya wajjiniin haa ta'u baga guyyaa kana geenye baga wal argine waaqayyoon immoo ammas nu baay'isee nu bal'isee rohooboot nu taasisee isa fuulduratti heddummanne akka isa barannu akka isa dhageenyu akka isaan jiraannu akka nu taasisu ayyaana isaa nuuf haa baay'isu horaa bulaa galatoomaa galanni waaqayyoo maal